Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oromoo amantiif kutaan gandaan osoo waliin qoodiin rakkoolee hedduu jechuu qaama saalaa kennan saamunaalee adda addaatiin kan dhiqamaa jiru akkasumas ijoolleen qaama saalaa isaanii saamunaan dhiqatanii akkasuma faarmaasii irraa saamunaa dhangala'oo ta'e oolfatanii kan fayyadamaa jiran hedduutu jira. Booda sanii ammoo infekshinii adda addaa isaan saaxilee kana malees jechuudha. Akkasuma immoo har'a kanin hojjadhee yookiin viidiyoon qabadhee isinii dhufe viidiyoo qaama saalaa kenna saamunaa karaalee kamiin dhiqachuu dandeenyu akkasuma immoo karaalee bu'a qabeessa yookiin fayya qabeessa nuuf tahee fi kana malee jechuudha kan ammootu fayyadamuu hin qabne xumura irratti kan ilaalluudha. Jalqaba irratti viidiyoo hanga xumuraatitti subscribe like gochuun hiriyoota keessanii share gochuun yeroo hedduu jechuudha wantoota baakteeriyaa yookiin ammoo faangasii fi jaratiinii jarmiidhaan adda addaa nu keessaa ajjeesan qullubbii nu dubbadha. Qullubbii akkaataa fayyadama isaanii wallaaltanii qullubbii haalumaan margitanii ibidda irratti wadditanii yookiin haala boqqolloo akkuma boqqolloo kun haalumaan margaartin karaa barbaadaniin waddaa obboleeyyan ta'an kan isiniin jechuu barbaadu. Qullubbii kana wagguu immistan yookiin wagguu istan karaa barbaadaniin isaa karaa barbaadaniin immisa haala kanaan isinitti himee jechuudha. Warroonni biyya alaa jirtan zayituuna qopheeffattan jechuudha. Warroonni biyya keessa jirtan dhadhallee ni qopheeffatanii garuu dhadhaa baqaa'uun qabu yoo ta'ellee jechuudha akkuma zayitii adda addaa isinutti bishaan ho'aa keessa isaanii biraa isaanii gubbaan kenne haala sanii yoo isne malee ibidda rabbaayisuun qabnu. Booda sanii qullubbii keenya keessa kenne yoo barbaanne cafacafnee jechuudha galgala erga dhiqannee hirribaaf yeroo qophoofne jennee kan ufitti goonuudha. Karaa kanaan jechuudha akkaataan ufitti godhiinsaa himee jira. Namoonni hedduu viidiyoo hedduu hojjedhe viidiyoo keessa deemaa ilaala. Akkaataan ufitti godhiinsaa qullubbii kana cafacaftanii afaan qaama saalaa gubbaa kan kaa'atanidha. Ijoollee hedduutu rakkina kana qaba. Immoo warri seeraan fayyadamanii jedhan bu'aa hedduu kan irraa argatanii fi akkasuma mootuyyuu hedduu keessan kan quba wal qabnu koomantii ammoo barreessu bilbilannaa didee akkas maal ta'e namoonni hedduun koomantii kana bu'aa qaba hin si'anii sababa kanaaf koomantiin barreessanii qullubbicha haala kanaan fayyadamtan jechuudha. Har'a wantoota baay'ee qabadhee isinii dhufe. Kanaaf hanga xumuraatitti viidiyoo ilaalaati. Shamarran wanni taatan guutuun isiniin dabrini. Wanni dubartii taatan dubartiif share godha. Akkasuma mootuyyuu viidiyoo hanga dhumaatitti ilaalaa. Hedduu viidiyoo fayya qabeessaa fi bu'a qabeessa kan baay'ee isin fayyadu bu'aa hedduu irraa argattanii isin qofa odoo hin tahin obboleeyyan keessanii qullubbii kana namoonni hedduun dheedhii isaa fuudhanii akkanumatti cafacafanii yookiin kukkutanii ofi godhanii kan gubullee ni jira. Kana jechuun waan an arge jechuudha. Asirratti yeroo hedduu qumbii yookiin hammata kanallee baay'ee fidee jira jechuudha. Yeroo hedduu irratti hojjadhee jira viidiyoo adda addaa akkasuma immoo rakkoolee adda addaa ham'anni kun yookiin qumbiin afaan arabiitiin maal jedhama jedhanii warroota nagaafataa turaniif almurraa jedhama. Biyya arabaa keessatti beekamaadha. Sadarkaa guddallee qaba. Asirratti kan isiniin jechuu barbaadu ham'anni yookiin almurraan kun faayidaalee hedduu qaba qaama keenyaaf jechuudha. Fakkeenya fuula keenya kan diriirsuu fi akkasuma immoo shifiniinaa yookiin finniisa adda addaa akka nurratti hin baane kan ittisuu fi akka finniisni nutti bahellee gogaan keenya bakka saniin nun gurraachanne kan nurraa ittisuudha. Kana qofa osoo hin tahin qaama saalaa keenya akkaataan ittiin dhiqannu akka saamunaatiitti kan itti fayyadamnu hammata kana firii sadii fuune bishaan aayilaandii keessa buusne booda sanii ammootuyyuu ganamaa galgala ittiin insinjaa baanaa jechuudha. Haala kanaan qaama saalaa keenya foolii hamaa irraa qulqulleessuu akkasuma ammootuyyuu gammachuu waan hedduu dubbadhee jirallee hojjadhee jirallee qaama saalaa keenya akka jabaatuu fi akkasuma ammootuyyuu akka yeroo hedduu saffisaan bareeda ta'ee taa'u nu gargaara. Haala kanaan fayyadamtanii itti aansuun jechuudha. Soqidda namoonni hedduun hin beekanii akkasuma soqidda biyya keenya soqidduma nyaataa kama biyya keenya saanii wayii qopheeffannee soqidda maankaa lamaa fuune booda sanii bishaan finnee itti naqnaa. Bishaan ho'aa xiqqoo tahuu qaba qabbanaayaan tahu booda sanii haala salphaa ta'een bishaan kana keessa soqidda kurree waliin geenne akkaataan fayyadama isaa mootuyyuu saafaa guddaa dhiyeeffannee saafaa guddaa saniin naqnee daqiiqaa 15 hanga 20 keessa teena jechuudha. Wantoonni biraallee wanni walitti danfifnee fayyadamnu hin jira. Innis qabxii itti aanutti kan isiniif himuudha. Soqiddis qaama saalaa keenya qulqulleessuufis tahee baakteeriyaa akkasuma immoo jarmiilee adda addaa akka nu keessatti waliin horree fi kana malee jechuudha akka baay'ee fayya qabeessa kan tahee fi hedduu bu'aa gaarii kan qabudha. Gaa'ela qabaattus gaa'ela dhabdus dubartiif hedduu barbaachisaa. Dhiqannaan kunniin yookiin saamunaadhaan kunniin saamunaa
saamunaa qaama saalaa jechuun ni danda'ama. Kanaaf obboleeyyan keessanii share godha. Viidiyoo kana namni argitanii jettan like share gochuun hiriyoota keessanii qooda. Sharii YouTube qofaan osoo hin tahin sooshaala adda addaa kan fayyadamtan WhatsAppiin, Imoon, Telegiraamiin akkasumas mootuyyuu Messengeraan hiriyoota keessanii qooduu hin dagatinaa isiniin jedha. Itti aansuun saafaa dhiyeeffannaa. Saafaa namoonni hedduun jechuudha hin beekan jedhee yaada. Biyya keenyatti midhaantutti ciqamaa akkasumas uffatas itti miicannaa wantoota adda addaatiin oolla. Ammas bishaan oowwaa yookiin ammoo bishaan hanga ta'e takkatti naqne Soqiddicha kana saafatti boodasanii haala amma argitan kanaan keessa teenna jechuudha. Karaalee hedduun waan hedduutu jira. Garuu haa ta'u akka isinitti hin baay'anneef tokko tokko qabadhee isinii dhufe qabxii itti aanutti saafaan kii har'a gingilchaadha waan biraa kan ittiin gooneedha. Rakkoota kan qabu saaficha keessan kama qabdan an akka fakkeenyaatti malee saafadhaan kunniin kan nama teessisuu miti isinii galee akka fakkeenyaatti akka isinii ifuuf sirriitti ifa isinii ta'uuf isinii fide obboleeyyan kiyya hedduutu iyyuu qaamni saalaa kiyyan hooksisaa ani saamuu nama qaamaaf aan dhiqadha kan jedhanillee hin jiranii rakkoolee adda addaatiin garuu viidiyoo hanga xumuraatitti ilaala. Achumaan like, share, subscribe yoo viidiyoo jaalattan immoo obboleeyyan keessanii qooda. Kan asitti argitan kuni xoosinee asiin durallee isinitti himee jira. Xoosinee takka inni lammaffaan ammoo tuyyuu wanni isin sirriitti fayyadamuu qabdan wantoonni hedduu waliin makamuu ni danda'ama. Xeenaddaamii jechuudha. Kana amma argitan kun xoosinee fi xeenaddaamiidha. Xoosinee illee shaayiin dhuga namni biyya keenyaa yookiin xooshinee jettanii na fakkaata loqodaa yookiin ammoo tuyyuu afaan Oromoon kun naannoo afaan biraatti waan mara. Xeenaddaamii illee harrittaa moo maal jedhanii ni daalattii takka xeenaddaamii fi xooshinee jechuudha. Amma ani biyya Arabaa waan jiruuf goggogaa malee argachuu hin danda'u. Haala kanaan silaa jiidhaa fidee isinitti agarsiisa ture. Gogaa malee gurguramu mana qorsa aadaatitti xeenaddaamii fi xooshinee finnee bishaan danfaa itti naqnee booda sanii ammoo tuyyuu maal goona isiniif fakkaate obboleeyyan kiyya. In dhimbiibna isa kanallee daqiiqaa 10 ergan itti bayyad bishaan danfaa itti naqne yeroo itti naqne yoo daqiiqaa 5-10 ta'e akkam ta'aree bishaan danfaan hin qobbanaahu xiqqoo jechuun qorra akkasii osoo hin ta'in jiddu galeessa tahee OA akkasuma immoo kan nama hin gubne hin tahure booda sanii ammoo tuyyuu karaalee hedduun fayyadamna itti aansinee yoo barbaanne yoo akkas godhuu hin dandeenye xooshinee fi xeenaddaamii qopheeffannee shonkortii qopheeffannee inni kuni warroota hormaata keessa yookiin gadaamessaa keessan qilleensi seenee akkasuma qaama saalatiin yeroo takka qilleensi siin bahu sammalee jechuudha infekshinii adda addaa qabdanii fi isin fincaan isin jarjarsu jechuudha. Wanni amma xumuraa kuni osoo qaama keessan qulqulleessu foolii hamaa odoo isin irraa balleessu iyyuu bar obboleeyyan kiyya waan hedduudha jechuudha. Viidiyoon silaa jechuu danda'ame dhugaa rabbi haala namaaf mijatee dhufanii liivii irratti haasa'anii hedduu bareedaadha. Garuu namni keenya viidiyoo dheeraa hin caqafatan sababa kanaaf viidiyoo gaggabaabaa kan hojjedhuudha. Ammas jechuu xooshinee xeenaddaamii daalachi kuni xeenaddaamiin harrittaadha yoo goggoge akkana taha kun xooshinee shaayiin dhuganii danfifna jechuu walirratti daqiiqaa meeqa daqiiqa 5 qofa hufgoon erga bishaan danfe kan itti naqnu daqiiqa 5 booda sanii shunkurtii keenya bulleeffanne karaalee barbaadanii shunkurtii bulleeffadha. Garuu asirratti namoonni hedduun distii qulqullina qabdu yoo an jedhe madaamiin tiyya distii haarayaan qabdu distii haarayeen nu jedhe distii gurraattii mooftu haa taatu distiin suni distiin Arabaa nyaata foolii qabu hin qabu nyaata keenya barbaree maalii qimamii adda addaa urgoyituu manatti waan nuti mannuufi keenya urgaa malee Arabni urgoyituu malambaa qabdi distii manaa qabdu distii hafuura nyaataa hin qabne feerii sirri dhiqe yookiin saamunaan sirri dhiqe itti fayyadamii jedhe malee ani distii haaraatti fayyadamin jenne haalaan margitan kanaan danfisnee erga jenne kanallee ni dhimbiibna waan lamaa qopheeffanne. Karaalee lama fayyadamuu dandeenya. Hurka isaa kanarra teenne hurka isaa kana qaama saalaa kallattii qaama saalaa keenyatti arfachuu dandeenya. Amma saafannayne isuma kana jechuudha. Saafaa keessatti illee fayyadamuu ni dandeenya. Ittiinis dhiqachuu ni dandeenya jechuudha. Obboleeyyan kiyya karaalee kanaan jechuudha. Shamarran kumuu dubartiin kumuu ammas yoo mana Arabaa jiraatte mana Arabaatitti haalaan si mijaa'uu baati gaafa biyya galte hedduu si barbaachisa sirriitti illee dirqama dahutu jira. Marsaa laguu si dhufee ji'a ji'aan dirqama sirriitti jechuudha. Marsaa laguutu ji'a ji'a yoo si dhufu maatsaniin kan kee yookiin hormaanni kan kee dhifamana of kolchi gadaamessaan kan kee qulqullaa'uun dirqama shamarree takkaa jechuudha. Kanaaf dhaloota dhufuufis akka darbu sheer waliif godha. Mallattoo laayikii tuqa laayikii jechuun wanni ani isinitti himuu qabu qubol gargalu sanii yoo laayikii tuqxanii jettani hundi isaa viidiyoon akka nama hedduu dhaqqabuu fi akkasuma immoo tuyyuu ijoollee hedduu bira gahuu dhaloonni amma booda dhufus beekee itti fayyadama namoota hedduutu rakkoolee adda addaa qaba rakkooleen qaama saalaa namni hedduun hin dubbatu hin saalfatan hin sodaatanii saala caalallee bakka dhibamti ittiin arrabsanidha rakkoo nama keenyaa isin himu qaanfataniiti miti maali jennan shamarran keenya warroonni TikTok irraa meeqatu iyyuu jechuudha waan kanaan rakkataa jiran
turani garuu TikTok irraa kasirbuun nama arrabsuun liivii seenanii wantoota adda addaa haasa'uun isaanitti ulfaatiin himachuu qofatu ulfaate isa himachuun hoo naan arrabsanii naan tuffatanii ka jedhan kanaaf fayyaa kan kee yoo dhoysitee osoo hin yaalamin turtee jettee hin tuffatamtallee hin arrabsatamtallee jechuudha maaliif hanga barbaadde turii fayyaan sirratti ol baha haala margine kanaan kun shunkurtii teena shunkurtiin qilleensa qaama hormaata gadaamessa baasuu fi akkasuma mootuyyuu hedduu bu'aa hedduu kan qabdu bu'aa isii osoo himee viidiyoo yoo xiqqaate viidiyoo 10 wayii dalaguu hin danda'a bu'aa isii qofarra gadaamessaa kenna hedduu kan jabeessitu kan qilleensa baastu qilleensa yoo jedhu qilleensi yoo isin seeni qabbanti adda addaa maatsanii hormaata bar qabbantiin seenti namni kenna hin beeku ijoolleen kenna saramii karra hojjeta maatsaniin isaanii akka waan qabban an hin deenne maali hin taane jedhani daatiin faana keessan luka keessaniin saramii qarabaa kanarra deemuunu qabbana nama seen saramiikni sunu maatsanii kenna rakkoolee adda addaa irraan gaha kanaafi haala kanaan fayyadamtanii karaalee amma isinitti hime tokkoffaa ittiin dhiqachuu lammaffaa bishaaniin naqxanii keessa taa'u sadaffaa hurka akka qayya muka qofa osoo hin tahin wantoota akkanaa qayyachuu akka qayyaatti fayyadamuu ni dandeenya itti aansinee jechuudha faarmaasii yookiin ammootuyyuu mana qorsaa irraa qoricha adda addaa kan gurguramutu jira jechuun akka shaampoo akka dhiqannaatitti jechuudha akka fakkeenyatti suuraalee asitti argitan kana kunniin guutuun yeroo saniif jechuudha infekshinii sirraa kan kutu malee booda sanii qaama kan kee dhangala'oo adda addaa sirraa baasaa namoota wanna akkana argan keessan kanatti dubbatanii yeroo dhabe jechuu viidiyoo kanarratti qorichoota kanneen argachuuf qofa yeroo na dheerate malee maal si goone jedhanii kana gaafatan suuradhan adda addaa na erganii qoricha faarmaasii irraa fayyadaman takka ammoo mannaa jettu ijoolleen diitoola kanan beeytanii mubbuleeyyan kee qaama saalatiin kan dhiqatantu jira diitoola kana jechuun namni keenya waan salphaasi abar hin tuffatan maal jedhan diitoola kana ijoolleen infekshinii qaamni saalaa ho'isifnaaniin isuma kanaan dhiqadhu itti fayyadaminaan jedhanii ammallee boleetii takka tadeette isa kana diitoola kana fayyadaminaan jedhanii madaadayetti godhee qaama kiyya ciccireetumaa sharshareessee na hambisee jette kana jechuun hubannoo malee waa beekuu malee diitoolli madaa hin qoorsaa dhagahanii garuu ammootuyyuu qaama saalatitti wanna qaama saalaa bu'aa fi fayya qabeessa madaa qoorsuu fi akkasuma ammootuyyuu dafee daa'ee irratti illee yoo ta'e isin fayyada hammata yookiin qumbii fi soqidda wanni isaan caale hin jiru tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa irratti doktor abbaa barbaadanii waa'ee dhimma dubartii yookiin ammootuyyuu dhimma hormaata gadaamessa dubartii irra dhaqaa gaafadha waa'ee ham'ataatii fi waa'ee soqiddaa kana faayidaa guddaa akkam akkanuu qabu kanaaf viidiyoo hanga xumuraatitti ilaaluun subscribe share like gochuun galatoomaa turtii gaarii fayyaan faayisanii jedha oromoo koo horaa bulaa waliif qooda subscribe like share nagahatti